Tolega hordoftootaa fi jaalattoota maatii chaanilii keenyaa kan taatan hundumti keessan akkam jirtu nageenyi badhaadhaa isiniin jecha. Egaan akkuma beekamu Fundamental of Accounting 2 waliin ilaalaa jirra jechuudha. Isas chapter 2 geenye kutaan kun paartii lammaffaadha jechuudha. Innis mata duree maal jedhu walitti deebine jechuudha. Depreciation kan jedhu waliin ilaalaa jechuudha. Kutaa har'aa keessatti gamanumaan kanan isiniin jechuu barbaadu maatii chaanelii keenyaa kan hin taane mallee subscribe bakka jedhu tuquun maatii chaanelii keenyaa ta'anu jajjabeessaa isiniin jedha. Gamanumaan kan isin duukaa jiru obboleessa keessan Galaana Daffaaru Yuunivarsiitii Finfinneerraa jechuudha. Mee kallattumaan egaa gara mata duree keenyaa har'aatti ceenu innis depreciation kan jedhudha. Kutaa har'aa kana keessatti depreciation maal akka ta'e metadii depreciation illee waliin ilaalla. Metadiin depreciation afurtu jiru. Isaan keessaa kutaa har'aa keessatti metadii lama laalleetu, kutaa lammaffaa keessatti immoo metadii warra hafan lamaan ilaalla jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti depreciation maal akka ta'e waliin ilaalla jechuudha. Akkasuma metadiiwwan jalqabaa lamaan ilaallee xumurra jechuudha. Mee haa eegallu. Gamanumaan depreciation jechuun maal jechuudha? Depreciation is the process of allocating cost of tangible asset to expense in a systematic and rational manner to those paid expect to benefit from the use of an asset. Kana jechuuni depreciation jechuun cost allocation ida. Cost allocation plant asset or tangible asset warra ta'an kana jechuudha. Maalidha? Gara expensitti maal gochaa deemuudha? Bifa rationalii fi systematic ta'eeni gara expensitti maal gochaa deemuudha? Allocate gochaa deemuudha jechuudha. Kana jechuuni yeroo duraa plant asset or tangible asset warra jedhaman kuni yookiin PPE ni maal ta'u jenne? Depreciate ta'u jenne. Kana jechuun revenue producing ability isaanii maal godha jenneerra? Hir'achaa deemaa jenneerra. Hir'achaa deemaa jenneerra. So kanaaf maal goona jechuudha? Akkuma inni hir'achaa deemu maal goona? Waggaa murtaa'e amma equipmentii tokko gaafa binnu jechuudha. Waggaa 10 yookiin waggaa 5 nu fayyada jenne expect goona. By the way maaliifi meeshaa tokko gaafa binnu maalidha? Revenue producing ability isaa akka duraan ta'u hir'isaa deema. Kanaaf maal goona? Amma hir'achaa deemtu sana maal gochaa deemna? Gara expensitti kutaa deemna jechuudha. Amma hir'achaa deemtu sana amma waggaa 10 nu fayyada jenne expect goona yoo ta'e amma waggaa tokko gaafa fayyadamnu jechuudha. Waggaa tokko gaafa fayyadamnu maalidha? Hir'achaa deema. Value'n isaa decline ta'aa deema. Hamma value'n sun ittiin hir'atte sana maal goona? Gara maalitti? Expensitti maal gochaa deemna jechuudha? Allocate gochaa deemna jechuudha. Kanaaf depreciation jechuun a process of cost allocation. Not asset valuation. Asset valuation jechuu miti depreciation. It is cost allocation. It applies to land improvement, building and equipment. Not land. Land it applying into jechuudha depreciation. Kan akkamii malee land improvement, building, equipment warra jennutti malee landiif hin hojjetu jechuudha depreciation. Maaliifi landini revenue producing ability isaa decline ta'an deemu. Akka fayyadamaa deemnuun decline ta'an deemu. Waan fedhe yoo ta'e iyyuu landin yoo ta'e hin dabalarree malee revenue producing ability landi hin hir'atu. Bara baraan illee nu fayyadaa jechuudha. Limited useful life qaba soon taane hamma nuyi jiraannutti nu fayyadaa jechuudha landin kuni. Kanaaf depreciating ta'u jechuudha landin. Kan inni hojjetu depreciation land improvement, building fi equipment qofaa ta'uudha. Sababni depreciation immoo gosa lamatu jira jechuudha. Sinittan hima asirra tirreen barreessine sinittan hima garuu afaaniin innis physical depreciation kan jennuu fi functional depreciation kan jennu jechuudha. Physical depreciation kan jennu
kostiin PPE'n sun yookiin equipment haa ta'u building haa ta'u sun maal ta'aa deema akka fayyadamaa deemtaniini dulloomaa deema yookiis dadhabaa deemaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma uffatuma uffattan jechuudha. Uffanni isin uffattan sun maalidha? Dadhabaa deema akka yeroo jalqaba bittanii sanaa miti. Akkasuma buildingiin equipmentiin kun dadhabaa deemu jechuudha. Humni isaanii dadhabaa deema. Inni kuni dulloo maal ta'u gaafa dulloomaa deeman revenue producing ability isaa ni hir'ata. Isaan kun maal jedhamu? Physical depreciation jenna. Functional depreciation kan jennuun immoo ammallee maalidha? Tajaajila sirrii kennuu danda'u. Yookiis immoo fakkeenyaaf building yoo ta'e buildingin sun homaan tani akkuma duraatti jiraachuu danda'a. Garuu sababa garaa garaatiin jechuudha. Amma dizaayiniin itti buildingin dura ijaaramee fi kan amma irra jiru haali amma ittiin buildingin ijaaramaa jiru garaa gari ta'aa jechuudha. Garaa garidha. Kan duraa suni maalidha? Baay'een bareedu jettanii fudhachuu dandeessu. Teknooloojiin waan garaa garaa jijjiiraa deema waan ta'eef jechuudha. Yeroo kana buildingin sun itti fayyadamuuf hin dandeessisaa jechuudha. Garuu maalidha? Sababii teknooloojii outdated ta'eera yookiin obsolete ta'eera jechuudha. So kanaafiyyuu maal ta'a? Inni akkasii kun functional depreciation jedhama jechuudha. Otoo bu'aa kennuu danda'u yookiin full capacity dha. Full capacity qabaa jechuudha. Revenue generate gochuuf. Garuu maalidha? Haala yeroo irraan kan ka'e yookiin jijjiirama teknooloojii irraan kan ka'e maal ta'a? Waan sun outdated ta'a yookiin obsolete ta'a jechuudha. Inni akkasii functional depreciation jedhama jechuudha. Depreciation jechuun cost allocation, systematic cost allocation dha jenneerra. So karaa lamaanidha ammoo jenne innis tokkoffaan physical depreciation, functional depreciation dha jenne. Kamitti immoo apply ta'a jenne land improvement, building equipment jenneerra. Kanadha jechuudha. Isaa booddee functionally physical yookaan physical depreciation under theory dha koosiinsaa jechuudha. Inni kabiraan functional or economic depreciation akkuma isiniin jedhe obsolescence example new technology jedha. Inni edukaasii jechuun growth or change from firm operation or size jenna. Sababii kana depreciate ta'uu danda'a jechuudha. Pause godhaati example kana sirriitti qabadha. Yeroo baay'ee generally ma fidu yeroo exit exam irratti jechuudha malee DP keessa galanii hin fidan. Amma koosiima depreciation kana gaafachuu danda'u. Inni kabiraan maal isinitti himuu barbaada? Purpose depreciation immoo tokko accounting purpose dha. Inni lammaffaan tax purpose dha. Amma fakkeenyaaf osoo depreciation hin hojjennu ta'ee jechuudha. Maaliifi PPE kanyaaf yookiis immoo fakkeenyaaf building tokkoof otoo depreciation hin hojjennu ta'ee maalidha? Taaksiin keenya garmalee nutti dabala. Garuu yeroo depreciation hojjennu depreciation income statement karaa depreciation expense affect godha. Expense immoo tax saving dha. Taaksii keenya save nu godha jechuudha. Nu fayyada jechuudha taaksii keessatti. Expense keenya. Kana jechuun taaksii nuuf hir'isaa jechuudha. So amma depreciation gaafa hojjennu maalidha? Purpose isaa dhaqeeti income keenya decrease godha waan ta'eef taaksii keenya nuuf hir'isaa jechuudha depreciation. Kanaaf tax advantage qaba depreciation hojjechuun keenya. Osoo hin hojjenne amma building otoo costii historical costii isaatiin otoo galmeessaa deemne yookiin report gochaa deemne maalidha? Income keenya overstate godha waan ta'eef taaksiin keenya garmalee overstate nu jalaa ta'a jechuudha. Bu'aa advantage kana lamaan qaba. Accounting purpose, tax purpose qaba jechuudha. Depreciation hojjechuun keenya kanneen qaba jechuudha. So depreciation yeroo hojjennu methodii afurtu jira. Amma depreciation keessatti konseptoota ka'uu qaban useful life kan jennuu fi salvage value kan jennu jechuudha. Useful life kana jechuun cost jechuun jalqaba
kan dura jechaa ture jechuudha. Paartii isa jalqabaa keessatti chapter 2 paartii jalqabaa keessatti cost kan jennu all expenditure necessary to acquire asset and make it ready for intended use jenneerra. Cost hunduma sana cost equipment yookiin PPE sana kan jennee galmeessinu sana jechuudha. Cost kan jennu yookiin necessary expenditure sana jechuudha. Useful life jechuun immoo estimate of expected life based on for repair, service life and vulnerability to obsolescence jedha. Salvage value kan jennu immoo estimate asset value at end of its useful life. Kana tokko maal sinin jedhuna useful life kan jennu amma equipmentii tokko yeroo bittanii jechuudha. Fakkeenyaaf 10,000 bittu 10,000 kan bittan kana maal gootu maal qabdu experience dura yookiin muuxannoo dura qabdaniini intilmaamtu hamma kana na fayyaduu danda'a jettaniitu jechuudha. Useful life jechuun isadha. Amma fakkeenyaaf ishee 10,000 bittan kana waggaa 5 itti na fayyada equipmentii. Fakkeenyaaf equipmentii yoo bittan equipmentii kuni waggaa 5 na fayyaduu danda'a jettanii kan isin estimate gootan sun useful life jedhama jechuudha. Inni kabiraan salvage value. Salvage value kan jennu immoo useful life waggaa 5 kennitaniif amma equipmentii kanaaf 10,000 bittanii waggaa dhumaa 5ffaa kana irratti jechuudha hammamtu irraa hafuu danda'a yookiis immoo fakkeenyaaf buildingii yoo ta'e buildingiin sun maalidha waggaa 5 sin tajaajilee jechuudha. Sin tajaajilee ka'ee ammallee xiqqoof tajaajila kennuu danda'a. Ammallee xiqqoo tajaajila kennuu danda'a. Amma erga waggaa 5 itti fayyadamtanii kaatanii tajaajila gara nama biraatti gurgurtanii namni biraan itti fayyadamuu danda'a. Yookiin additional use tokko kennuu danda'a jechuudha. Isheen maal jedhamti? Salvage value jedhamti. Kanaafi kaampaaniin maal godha? Useful life kanas estimate godha. Salvage value kanas estimate godha jechuudha. Salvage value kanas estimate godha jechuudha. Estimationidha kan isaan hojjetanii kan isaan irratti hundaa'anii estimation irratti jechuudha. Kanaaf estimation kan isiniin jedhu kanadha. Gabaabumatti bifa kanaan qabadha. Post godhaati dubbisuu dandeessu. Service life often differ from physical life jedha. Kanneen kanadha jechuudha. Kanaaf amma depreciation method haa ilaallu jechuudha. Waa'ee depreciation erga kana jenne depreciation method maalidha kan jedhu management select method it believes best measure an asset contribution to revenue over its useful life jedha. Depreciation method kana eenyutu decide godha jechuudha. Managementiidha. Kam fayyadamuu akka qabu managementiitu bifa cost effective ta'e yookiis immoo bifa isa fayyaduu danda'uutiin kan qopheessu yookiin kan filatu jechuudha. Managementiidha jechuudha. Gosoonni depreciation method kana immoo meeqatu jira jechuudha? 4tu jira. Inni tokko straight line methodidha. Inni lammaffaan unit of activity methodidha. Inni sadaffaan declining balance method, and the fourth is the sum of the years digit method. Isaan kun lamaan bakka tokkotti maal jedhamu? Diminishing or accelerated method jedhamu jechuudha. Kutaa har'aa kana keessatti warreen jalqabaa kana ilaalleeti kutaa itti aanutti warreen hafan kana isiniif qabadheen dhufa jechuudha. Mee haa ilaallu. Isa fakkeenya jalqabaa kana ilaalle haa xumurru jechuudha. Fakkeenyi kuni gosa straight line fi unit of activity method fayyadamne haa xumurru kutaa keessatti. Innis fakkeenya kana keessatti Barb's Forest purchased jedha. Small delivery truck on January 1, 2017 jedha. Innis kostiinsaa jechuudha. Kostiinsaa maalidha? $13,000. Expected salvage value kana jechuun
expected salvage value haftee jechuudha. Residual value jechuudha. Hafteen suni meeqa jedheetu expect godheera $1,000 jedha. Estimated useful life in years meeqa waggaa 5. Estimated useful life in miles waggaa meeqa maayilii meeqa 100 jechuudha. Yeroo kana kutaarraa keessatti straight line fi unit of activity dhaan maal fakkaataa jennee haa ilaallume. So amma yeroo hojjennu kostii keenya meeqa nuu kenne 13,000 nuuf kenne 13,000 nuuf kenne. Expected salvage value waggaa 5 erga fayyadee booddee immoo amma hammamturraa hafa jedhee expect godhe $1,000 jedhee. Useful life isaa waggaa meeqa na tajaajila jedhee expect godhe waggaa 5. Estimated useful life isaa immoo maayilii meeqa maayilii 100 jechuudha. So amma straight line fayyadamne akkamitti hojjennaa jechuudha. Inni jalqaba. Straight line maal assume godha? It expense the same amount for each year. Waggoota 5 kanaafi maal godhanni expensiin keenya yookiin depreciable amountin wal qixa jedha. Akka straight line keenyaatti jechuudha. Depreciationin waggaan depreciate kan ta'aa deemu wal fakkaataadha jechuudha. Yeroo depreciationii sana hojjennu immoo maal goona straight line jalatti depreciable cost kan jennu equals to maal jedha cost minus salvage value jechuudha. Cost jechuun meeqa nuuf kenneera 13,000 qabnaa jechuudha. 13,000 qabna. 13,000 qabnurraa maal goona salvage value keenya hir'isne depreciable cost keenya arganna. Yeroo hir'isnu amma $13,000 irraa $1,000 yeroo hir'isnu 12,000 nuu galee jechuudha. Sani booddee maal goona depreciable cost keenya useful life keenyaaf hirraa jechuudha. So annual depreciation keenya argannaa jechuudha. Kan amma yeroo goonu 13,000 irraa 1,000 yeroo hir'isnu 12,000 yeroo 5 meeqa 2,400 jechuudha. So amma waggaa 5tti maal ta'a jechuudha? Depreciation keenya 2,400 ta'aa jechuudha. Wal fakkaataadha. The same. Waggaa jalqabaa, waggaa lammaffaa, waggaa sadaffaa, waggaa arfaffaa, waggaa shanaffaaf 2,400 ta'aa deemaa jechuudha. Formulaan cost minus salvage value over service life isa jedhudha. Isuma kana jechuudha. 13,000 hir'isuu 1,000 meeqa 12,000 yeroo 5 isa jenne kana jechuudha. So bifa kanaan immoo formii kanaan hojjetama yeroo baay'ee depreciation jechuudha. Amma straight line jalatti akka ilaalaa jirru indagatiinaa jechuudha. Maal fakkaata jechuudha straight line jalatti bifa kanaan bifa formii kanaan qopheeffattanii jechuudha. Asirraa yiirii kaawwattu depreciable cost as kaawwattu rate jechuun immoo 100% jettu waggaa sanaaf hirtu meeqa siniif dhufa waggaa 5 yeroo hirtan jechuudha. Inni argattu jechuudha. Kana jechuun 100% 5 yeroo hirtan 20% jechuudha. Karaa bira isuma kana yeroo baay'isnu 2,400 jechuudha. Isa kanatti baay'ee dhibbatiina. So kanaaf bifa kanaan qophaa'e depreciable cost wal fakkaataa 12,000 jechuudha. Reetiin sun persentii 20 ta'aa deemaa jechuudha asii gadi. Yoo ittiin baay'istan 2,400 ta'a. 2,400 ta'a jechuudha. Annual depreciation keenya 2,400 wal fakkaataadha la straight jalatti. Accumulated depreciation immoo maalidha? Maal ta'aa deema? 2,400 dabalaa deema. Amma jalqaba 2,400 ilaa akka asirraa argitan. Isaa booddee 2,400 fi 2,400 4,800 4,800 ida'uu 2,400 7,200 ida'uu 2,400 9,000 fi dhibba meeqa 600 jechuudha. Akkanatti dabalaa deema. Accumulated depreciation keenya depreciation wal fakkaataadha. Accumulated depreciation haala wal fakkaataa ta'een dabalaa deema jechuudha. Book value immoo hir'achaa deema. Dhumarratti maal argattu? Salvage value jechuudha. Salvage value keenya 1,000 dhumarratti kana argachuu qabdu. Straight line yeroo fayyadamtanii annual depreciation wal fakkaataadha. Accumulated annual depreciation lakkoofsa wal fakkaataa ta'een dabalaa deemuu qaba. Book value
haala wal fakkaataa ta'een hir'achaa deeme dhumarratti salvage value keenya argachuu qabna jechuudha. Kana jechuun akkuma asirraa argaa jirtan kana fakkaata jechuudha. So amma 2017 irratti jechuudha. Waggaa jalqabaa akkamitti galmeessina jechuudha. Depreciation expense keenya 2400 jenna. Accumulated depreciation keenya 2400 jennee galmeessina jechuudha. So amma book value 2017 indii irratti jechuudha. Xumura irratti book value keenya meeqa nuuf ta'a jechuudha. 13,000 yookiin costii duraa sana minus depreciation expense ta'a jechuudha. Kanaaf 13,000 irraa 2,400 yeroo hir'istan 11,600 waan akkasiidha. Kana isiniif dhufa jechuudha. Book value isaa asumarra jalqabarra akka jiru jechuudha. Bifa kanaan kan straight line jalatti straight line fayyadamtanii depreciation expense baastanii jechuudha. Kana jechuun jalqaba costii yookiin depreciation shabel costii baafattu isaa booddee annual depreciation wal fakkaataadha for it is useful life jechuudha. Isaa booddee accumulated depreciation immoo dabalaa deemaa jechuudha. Haala wal fakkaataa ta'e asirraa 2,400 dabalaa deema jechuudha. Dhumarratti maal argachuu qabdu jechuudha. Salvage value jechuudha. Book value waggaa 5ffaa irratti meeqa wajji wal qixa ta'a. Salvage value dura sin expect gootan sana duuka wal qixa ta'uu qaba jechuudha. Kanneen pointii kana erga qabattanii inni itti aanu maalidha jechuudha. Inni itti aanu unit of activity method dha jechuudha. Unit of activity method jechuun immoo maalidha? Company estimate total unit of activity to calculate depreciation cost per unit jedha. Expense vary based on unit of activity jedha. Depreciable cost is cost minus salvage value. Kana jechuun immoo unit of activity method akkamidha? Akka straight line maali miti jechuudha. Wal fakkaataa miti annual depreciation isaa adda unit of activity irratti hundaa'e jechuudha. Kana jechuun yeroo baay'ee kaampaanii akkamiitu fayyadama jechuudha. Manufacturing company fayyadama unit of activity method jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee output isaanii garaa ta'a waggaa jechuun yeroodhaa gara yerootti garaa ta'a jechuudha. Unit of output isaanii jechuudha. Yookiis waan isaan oomishanii baasan jechuudha. Garaa waan ta'uuf maalidha? Unit of activity isaanii garaa waan ta'uuf depreciable amount isaan garaa ta'a jechuudha. Kanaaf unit of activity level fayyadamu isaan kun akka sana passage of time qofaadha kan irratti xiyyeeffatu. Straight line unit of activity garuu unit of activity irratti hundaa'a jechuudha. Hammam oomisha kan jedhu irratti xiyyeeffataa jechuudha. Unity hammam oomishee baasuu danda'a. Waggaa kana irratti waggaa saaxaanutti hammam oomisha kan jedhu irratti xiyyeeffateetidha kan inni fayyadamu jechuudha. Estimated useful life dha amma straight line keessatti kan fayyadamne. Unit of activity keessatti garuu estimated activity level dha. Mee ilaalaa adeemu. Jalqaba maal goona? Depreciable costing keenya akkuma straight line itti baasne. Isa kana jechuun 13,000 qabna dura fakkeenya keenyarraa hir'isuu jenna salvage value keenya. Salvage value kana jechuun 1,000 dha jenne salvage value. Depreciable costing meeqa nuu dhufa? 12,000 nuu dhufa. 12,000 arganne immoo maayilii yookiin unit of activity keenyaaf irra. Estimated useful life otoo hin taane maayilii yookiis unit of activity sanaaf irraa jechuudha. Yeroo hirruu 12,000 1,100 yeroo hirruu doolaara meeqa dhufa? Depreciable cost per unitiin keenya doolaara duwwaa tuqaa tokko lama nuuf dhufa jechuudha. Sanaan booddee waggaa jalqabaa irratti unity hammam oomishe, waggaa lammaffaa irratti unity hammam oomishe kan jedhu maal goona jechuudha. Depreciable cost per unity keenya baay'isu unit of activity during the year waggaa jalqabaa irratti hammam oomishe isa jedhu ittiin baay'isaa deemnaa jechuudha. Amma maal jechuudha? Fakkeenyaaf waggaa jalqabaa irratti maayilii
maayilii 15 fayyadamee haa jennu. Maayilii 15 fayyadamee yoo ta'e depreciable cost per unit keenya duwwaa tuqaa 2 waan ta'eef isheetiin baay'isna. So annual depreciation expense keenya doolaara meeqa ta'a? Yoo waliin baay'istanii 1,800 isiniif ta'a jechuudha. Mee waggaan hammanuuf kenname ilaallee haa hojjennu jechuudha. Fakkeenya kanarraati sirriitti na duukaa bu'aa unit of activity keessatti. Amma depreciable cost per unit keenya duwwaa tuqaa 1-2 arganneerra. So amma waggaa jalqabaa irratti yookiin 2017tti maayil diraayivenii meeqa 15,000 jedha. Waliin baay'istuu jechuudha ishee kana. Yeroo waliin baay'istan meeqa? 1,800 annual depreciation. Accumulated depreciation kana isaa booddee book value keenya immoo 13,000 irraa 1,800 hir'istanii argattu. 2018 irratti immoo maayilii meeqa hammam derive godhe jechuudha, hammam deeme jechuudha. 30,000 jechuudha. Ishee baay'isu duwwaa tuqaa 1-2 3,600 nuuf ta'a jechuudha annual depreciation keenya yeroo waliin baay'istan. So depreciation ishee kana lamaan walitti hidhaatanii accumulated depreciation kan waggaa jalqabaa kana lamaan walitti hidhaatanii argattu. Kana jechuun 1,800 ida'u 3,600 kana yeroo walitti hidhaatan 5,400 ida'aa deemtu amma dabalaa deemen. Isaa booddee 13,000 irraa 5,400 yeroo hir'istan book value 2,018 irratti argattu jechuudha. Kana jechuun 7,600 kana jechuudha. 7,600 kana. Bifuma kanaan deema sirriitti na duukaa bu'a. Sadaffaa irratti unity hammam maayilii hammam diraayiven godhe maayilii 20,000 jechuudha. Isaa booddee duwwaa tuqaa 1-2 yeroo baay'istan annual depreciation expense 2,400 ta'a jechuudha. So accumulated depreciation immoo maal ta'a? Ishee kana sadan walitti hidhaatu jechuudha. 2,900 irratti 2,019 irratti argachuuf jechuudha. So 7,800 siniif dhufa sadan ishee yeroo itti dhiyaatan. Isaa booddee book value argachuuf immoo 13,000 sana hir'isu 7,000 yookiin accumulated depreciation keenya jechuudha. 7,800 hir'istu 5,200 argattu. 2020 irratti unity 25,000 oomisha. Driven godhe maayilii 25,000 isaa booddee 1.2 yeroo baay'istan annual depreciation 3,000 siniif dhufa. Arfan ishee walitti yoo hidhaatan accumulated depreciation 10,800. 10,300 hir'isuu 10,800 immoo 2,200 siniif ta'a book value keessan jechuudha. Akkasumaan deema dhumarratti salvage value keessan 1,000 sana argattu jechuudha. So unit of activity level jalatti depreciation expense keenya waggaa jalqabaa yookiin 2017 xumura irratti hammamiin report goona jechuudha. 1,700 ishee jalqabarraa arganne kana debit goona. Accumulated depreciation keenya meeqaan credit goona? 1,700 credit goona jechuudha unit of activity level jalatti. Straight line jalatti 2,400 jenne as jalatti garuu meeqa 1,700 jenne. Kana fakkaataa kutaa ittaanu keessatti declining balance method kan jedhamanii gosa lamatu jiru. Isaan siniif qabadheen dhufa. Kutaan har'aa kanuma irratti nu gaa siniin jedha. Horaa bulaa galatooma nagaan tura.